بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاتا صلاة جنازة إرتي صلاة جنازة يوكان نما دوئي إرتي صلاة أجري قداء أبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث يوتو بتمال جراني نما دوئي إرتي صلاة أكا أوان أجري غارة قرقودة كيرات أيوكان ajrii gaara gurguddaadha. Haga gaara gurguddaa guddatu kana ajrii gahu rabbiin namaaf kennaa jedhani. Kanaaf inshaallah salaata janaazaa salaatuun ajrii hanganaa erga qabaate akkamitti salaanna isa jedhuuf inshaallah viidiyoo kana keessatti wajjiin ilaallaa. Jalqaba viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayik isa jedhu tuqaatiin eegalaa isiniin jedha. Namni haarawaa taatan immoo sabiskiraayib ka jedhu tuqaatiin barnoota amantiidhaa baradhaa nu wajjin isiniin jedha. Kallattumaan kallattii akkaataa salaata janaazaa itti salaatan wajjin ilaallaa jechuudha. Salaata janaazaa akkuma salaata kaan salaatanitti salaatamaa isa fakkaatuuf ta'a, garuu waa mara keessa isaa miti. Kana jechuun akkamii salaata waajibaa kaan keessatti ruku'atu jira, sujuudatu jira. Garuu salaata janaazaa keessa ruku'aa fi sujuudni hin jiru. Garaagarummaa hanga tokko ni qabani. Akkaataan itti salaannu jalqaba erga janaazni qophaa'ee janaazarra dhaabannee jenne booda qiblatti achi garagallee qalbii kennaanis janaaza kana irratti salaatnaa erga niyyannee booda harka keenya ol fuunee Allahu akbar jennee salaatatti seennaa. Allahu akbar jennee salaatatti seennee salaata janaazaa kana eegallaa jechuudha. Erga Allahu akbar jennee booda maal jennaa? A'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim jenna. Achi booda maal jennaa? Suuraa Faatihaa qaraanaa. Suuraan Faatihaa maal jedhaa? Alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim maaliki yawmiddiin. Isuma salaata kaawwan keessatti qaraanu san kanarrattis qaraanaa jechuudha. Suuraa Faatihaa erga qaraanee ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin aamiin erga jennee gadi xumurre booda Allahu akbar harka keenya ol fuuneetiin Allahu akbar jenna. Erga Allahu akbar jennee booda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti salawaata buufna. Akkaataan salawaata Nabi Muhammadiin irratti buufnu feenu Allahumma salli ala Muhammad qofa jennee dhaabuu dandeenya. Feenu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جتشو دندين لمان كنين كيسا كم بربان نجنا جتشو علماءين لچنوني دندامو جراني جراني التانسيني erga Faatihaa qaraanee erga salawaata Nabi Muhammad irratti buufnee booda harka keenya ol fuunee Allahu akbar jenna. Takbiiraa sadaffaa. Allahu akbar erga jenne booda du'aa'ii nama du'eef kadhatamu kadhanna. Allahu akbar jennee du'aa'ii kadhanna. Du'aa'iin kun kami? Isa kana tolchaatiin dhaggeeffadhaa. Haffazaa irra deddeebi'aatiin dhaggeeffadhaatiin haffazaa. Innis maal jedhaa? Allahumma اغفر له وارحمه وآفه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. الرسول في اللهم اغفر له وارحمه وآفه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه
من عذاب القبر ومن عذاب النار. tokkoffaa du'aayii kana qaraanaa du'aayii hedduutu jira. Lammaffaan اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده. اتسنيف ديبيا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. du'aa'ii kanniin kadhatamaa jechuudha. Du'aa'iin biroos hedduutu jiru. Inshaallah akka hafazuuf isiniif toluuf viidiyoon illee akka isinitti hin dheeranneef jedheetiin gabaabseen. Erga du'aa'ii kana kadhate booda Allahu akbarii harka ol fuudhee ammallee Allahu akbarii arfaffaa Allahu akbar jedha. Allahu akbar erga jedhe booda ulamaa'iin maal jedhanii fedhu du'aa'ii afaan du'aa'ii gabaabaa wayii kadhatee salaama baafata jedhani. Fedhummoo xiqqoo Allahu akbar erga jedhe booda cal'isee xiqqoo cal'isee erga xiqqoo cal'isee booda salaama baafataa jedhan. Feetan Allahu akbar jettanii xiqqoo turuu cal'isuu dandeettan feetan ammoo du'aa'ii kadhatuu dandeettan lachuun ni danda'amaa jedhan. Allahu akbar erga jedhe booda salaama baafata. Salaama akkamitti baafata? Gara mirgaa qofatti baafata moo gara mirgaattis gama bitaattis garagaleetiin baafata isa jedhuufi ulamaa'iin hadiisni lachuu dhufeera jedhani. Gara mirgaa qofatti illee garagaleetiin salaama baafatuu danda'a. Takki immoo bitaattis assalaamu alaikum wa rahmatullah jedhee salaama baafatuu danda'a. Mirgattis erga akkas jedhe bitattis achi garagalee assalaamu alaikum wa rahmatullah jechuu danda'a. Tokko kana. Takki immoo bitattis mirgattis garagaleetiin salaama baafachuu danda'a jedhan. Akkaataan salaama baafannaadhaa kallattii lachuunuu ni danda'amaa jedhani. Feetan bitattis mirgattis assalaamu alaikum wa rahmatullah jechuu dandeettan. Feetan mirgatti qofachi garagaltanii assalaamu alaikum wa rahmatullah jechuu dandeettan. Akkaataan lachuu ni danda'amaa jedhan ulamaa'iin. Salaata janaazaa salaatuun ajrii guddaa qaba. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuu yaale ajrii guddaa qaba. Namni isa salaate akka waan ajrii hanga gaara gurguddaa gahu dalageetti rabbiin isaaf qabaa jedhan nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf salaata janaazaa irratti salaata. Akkaataan itti salaatamu immoo akkaataa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam itti salaatan kanatti salaatamuu qaba. Akkaataa nabiyyiin keenya nu barsiisan kanatti salaatamuu qabaa jechuudha. Kanaaf salaata janaazaa akkaataa nabiyyiin keenya itti salaatanii dabarsan kanatti salaata. Allahu akbariin salaata janaazaa keessa jiru afurii. Allahu akbarii yeroo afur jedhama. Allahu akbarii kanniin erga jenne booda wantoota dalagamuu qaban maal akka ta'e wantoota achi keessatti raawwatamuu qabu maal akka ta'e inshaallah ibsuudhaaf yaallee turre. Rabbiin nama duuti isaallee jiruun isaallee toltu rabbiin haa taasisu. Viidiyoo kana sirriitti irra deddeebiidhaan dhageeffadha. Du'aayin salaata janaazaa waan dheeraa fakkaata malee baay'ee gabaabaadha. Hin ulfaatu salphaadha. Sirriitti itti dalagaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaalattan sabskiraayib godhaatiin yuutuubii kana hordofaatiin barnoota amantii garaagaraa kan gadhiifnu baradhaa isiniin jenna. Akkasumas laayik godhaa jabaadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.